Yoya ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota JMN kun qophii waarii JMN eega yeroo adda addaatti iddoo adda addaatti keessumaayyuu hayyoota gargaraa waliin dhimmoota qorannoo aadaa seenaa dhimmoota gola siyaasaallee dabalatee gola hedduu seenuudhaan waa hedduu qophii waarii JMN isiniin gahaa ture. Qophii waarii JMN yeroo hundaa karaa foddaa Prime Television sa'aatii fi guyyaa isaa eeggachuu yeroo hundaa kan isin bira ga'u. Qophiin JMN eega waarii keenya har'aatiin amma yeroo galgalaati kan nuti argamnus lafa Sinkoo Mandoo Arsii Lixaatti kan nuti argamnu. Arsii Lixaa keessa immoo Sulula Qeenxamaa keessatti kan argamu hara Laangannooti. Harri Laangannoo egaa uummata Oromoo biratti hara seenaa guddaa qabuu fi keessumattuu uummata Sinkoo Mandoo biratti hara maqaa fi seenaa guddaa qabudha. Egaa Sinkoo Mandoon tibbana jilatti jira. Nus jila kana sababeeffachuun gara dirree Sinkoo Mandoo imallee Sulula Qeenxamaa keessa hara Laangannoo qarqara bishaanichaatti kan nuti argamnu. Egaa har'a waa malee asitti hin argamne qophii waarii JMN keessummaa affeerradheeti kan hin jiru akkuma isin na biratti argitan keessummaan kiyya dhimma kanaan wal qabatee waa hedduu kan irraa haasofnuu fi isaan waliin waa hedduu kan irraa isin dhamdhamsisnu ta'a. Egaa qophicha qopheessuun isin waliin turtii kan godhu ani Rabbirraa Leenjisaati. Gama ogummaa kaameraatiin kennaan nu waliin jira hanga xumura qophii keenyatti duuka bu'aa isiniin jechaa baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Baga nagaan dhuftanii isiniyyuu baga nagaan dhuftanii qeentuni kenna waan taateef dhufuu keessanitti nuyyuu anaa dhufu isiniin jenneerra akka sagantaa ammoo sagantaa keessanitti dhufne waan taateef nu afeeruu keessaniif isinillee ulfaadhaa galatooma. Hayyee mee maquma keessanirraa kana dhaggeeffattoota keenya wal bara. Maqaan kiyya Dhaqqaboo Daalee jedhama. Jiraata godina Arsii Lixaa magaalaa Nageellee Arsiiti. Akka ogummaatitti yaa'aa jila kan wal qabatee namtiin ani dhimma aadaatiin wal qabu gara umrii daa'imummaarraa qabee gara waggaa 50 darbu malee na qabu. Ilkaanumatti buqqifatan jechuudha. Mee isatti ni dhufna waa'ee haraa Laangannootiin wal qabate keessattuu harri Laangannoo uummata Sinkoo Mandoo biratti seenaa guddaa qaba jedhamuudhaan Oromoo biratti kan odeeffamuu fi kan dhagahamudha. Keessumattuu immoo haroota Sulula Qeenxamaa keessatti argaman haroota sadan keessaa harri kun hara ijoo fi hara guddaa hara haadhoodha. Mee hara kanaa wal qabsiisee isin daa'imummaa keessanitti hara kana akkanumatti argitanii hara kana ittuma dhalattanii itti dhuftanii moo harri kun isinitti dhufe? Ulfaadhaan daa'imummaa makiyyarraa haroota sadiitu hara Sulula Qeenxamaa kana keessa jira. Aanaa kana keessa jira. Sulula Qeenxamaa kana keessa hara Damballi jira. Harri Laangannoo jira. Harri Shaallaa Fajjaataa jira. Achi darbee gara kibbaatiin ammoo harri Abaasii jira. Kunneen harri Cittuu jedhamtus hin jirti. Haroota amma aanaa Nageellee Arsii keessatti argamu keessa harri Laangannoo wantoota hedduutu adda taasisa. Hundi isaaniitu waan isa adda taasisu qaba. Fakkeenyaaf harri Laangannoo hara Shaallaa fi Fajjaataa irraa wanni adda taasisu miidhagina isaati, bareedina isaati. Martinuu bareedina ofii qaba. Haa ta'u harri kun bifti isaa bifa warqii jedhamu san halluu akkasii qaba. Isa bifa akkasii akka qabaatu taasise biyyee gaara gubbaa godina Arsii Bahaatii fi Arsii Lixaa irraa lagoota hedduutu iyyuu gara hara kanaatitti yaa waan ta'eef hayaa diimaa haree waan dhufuuf halluu biyyee saniititu hara kana bifa addaa taasisa. Inni biraa immoo hara kanatti laga hedduutu itti yaa'a. Lagni hedduu waan itti yaa'uu fi bishaan isaa akka bishaan kaawwaniitii miti. Bishaan isaa bishaan qulqulluu yoo wal bira qaban haroota kaawwanii yoo wal bira qaban hara kaawwan abjaataallee ta'e shaallaa horiin hin dhugu. Bona waggaa keessaa si'a tokko qorsoomaaf qofa dhaqanii hora obaasanii jedhanii hora fidanii abbaa kiyya waliin daa'imummaan hora shaallaa sanii ji'a fulbaanaa keessa godaannee guyyaa tokkocha qofaaf horiin dhaqeetiin akka dhuguu taasisama malee hin dhugu. Maaliif soogidda isaatiitu baay'ata. Haroota kaawwan soogidda isaatiitu baay'ata. Kun ammoo bishaan laga hedduutu itti yaa'a waan taateef soogiddummaa isaa kaawwan irra adda bifti isaallee adda. Waan bifti gara bifa gurraachinaatti ani Awuroopilaanillee irra barree argeera. Inni kun halluun isaa bifa
kana ana mu bifti sayu ad ulma hara sadin bakka tokkochatti ilaalta qilleensa irratti deemtu sadin keessaa kuni daalacha biyyee kun bifa galabaawi bifa akkasiiti kun ammoo bifa sammuu mana samai kun duumessan qabne kan akkas fakkaata harri lamaan am oggaa keessatti yeroo tokko loon maaliif daawwadhaaf obaasu maalinni akka daawwummaatti maaliif fayyada loon wanna maadini inni qabu santu korsoma kabajaniitiin hara shaallaa dhaqanii obaasan abjaataan sirmayyuun obaasan abjaataan jiraachuufuyyuu harri laangannuutiif harri baatu dambalii jiraachuu qabu harri dambalii suni laga bulbulaatiin abjaataa obaasa karaa biraatiin ammoo harri laangannoo laga hora cittuu jedhanii laga abjaa kana kuyyoo guuteetiin jedhu tuffa'ee abjaataatti yaa'a lamaan kanatuyyuu abjaata akka jiraatu taasisa malee suni bishaan laga gara biraatiin argatu kun ammoo laga hedduu tulluuqaa gadamsoon laga adda addaatiin baatuun harri dambalii illee gaara kataar jedhantu gaara guddatutti yaa'a weenii jedhanii ilaaluu irra ka'ee itti yaa'a kunniin laga hedduutuyyuu itti yaa'a nagee amma harri dambalii illee akkuma kana dugdoof ta'a isa irra kanarraayyuu inni dugdoo namaatiif illee hin ta'a garuu isatti aanee namni illee kanaan dura dhugaa ture innaa san bishaan naannoo kanatti manni bishaan waan argamneef bishaan namaafuyyuu ilkaan diimessu malee hara kana dhugaatiin ture ammas looni ima obaafatanii garaagarummaa isaa kana qabraa harri kuni turistoota hedduutuyyuu iddoo kana dhufu hara paarkii abjaataa shaallaa ka jedhantu naannoo kana jira paarkiin kun abjaataa fi hara shaallaaf abjaataa ammatee keessuma lafaa naannoo san jiru gaara fiiqqees qabateetiin paarkii ta'ee harcittuullee ofitti dabalatee paarkii ta'eetiin beekama warri achi daawwataa oole galgala deemee eessatti gala qarqara hara kanaatti gala dur jalqabatti baqqala moollaa jedhanii bakkeen amma nu jirru kuni baqqala moollaa kanatuyyuu hoteela bareedaas ijaare amma ammoo sarara kana qabatee loojiiwwan hedduutuyyuu irra ijaaramee jira waan taateef daawwattoonni dhufanii bakka torbaaniin bakka itti bashannanan fidee irraallee dhufanii bakka itti bashannanan yeroo ciini jiraatu yeroo gaa'ila qarqara hundaanuu bu'anii gara akka amma qarqara bakkeen jiru kana hin badhatu ulee armaa gadiitiitti kun maraa irra filatama bakkeen amma jiru kun amma bakkeen irra jiru kun dur baqqala moollaa jedhuun beekama bifti maqaa isaa kan addaa naannoo kana ittiin beekamu mandiyaa keessatti ammoo bakkeen amma jiru kun bakkee seena qabeessa amma qarqara afaan lagaa kun qileen gamatti mul'atu kun qilee asharamu amma qilee seenaa irratti bakka uummanni keenya itti dhume keessa kun harkamuraa kun harkamuraa faramuraa aanooleeti kun lola calanqooti sadaffaan ammoo iddoo kan sun seenaa of danda'e qaba amma bakkee kanatti ammaaf bakkeen jirru bakkuma qilee ashalamu jedhamu san bakka kunillee ulee tana adda taasisaani waa'ee isaa ani guddaallee dubbachuullee gammachuu ittiin qabu ta'ee baateefuyyuu gocha fokkataa bakkee itti dalagame keessaallee bakkeen kun bakkee isaanii bakka seenaa akkasii sanillee of keessaa qabu garuu gara uumamaati yoo as deebineetiin jenne bakkeen amma jirru kun daawwattoonni hedduu bakka dhufanii itti bashannanan bakka daddaamma guyyaa sanbata guddaa bifteetiin jette malkaan kun mul'atu namaaf yeroo cidhaa ulee tana qofatti duntaan qarqara isaa hundaa irratti waan akkasitti irra dalagama kanaan beekama harti laangannoo ammaaf ammoo ijaa jedhanii projektiin misoomaa mootummaa naannootiin deeggaramu amma asitti hoteela kana fudhate dur yeroo baqqala moollaa sirriitti beekama jidduu keessa warri mootummoota jidduun achi darbee suni dadhabsiisanii turanii malaan dadhabsiisanii maatii isaa irraa waa sassabamanii harkaa fuudhanii itti aanee ammoo hojiin isaa martinuun tolle amma immoo ijaan bifa haaraa waan socho'aa isaatiin jira cidhaa gana ga'uyyuu hadhaa si qopheessuun waan salphaa miti kanuma hadhaa jila arsiititu qachaa kanatti adeemsifamaa jira qachaa seena qabees qachaa uumamaan bareed qachaa wanni isaayyuu hundiyyuu mijaa'aa ta'e
qe'ee nageenya qabdu achitti amma jiilli kun adeemsifamaa jiru. Mee harri laangannoo hoggaa keessatti keessumaayyuu haroonni Oromiyaan keessatti argaman haroonni jajjaboon kuuwwan hin hir'atanis hin dabalanis haroonni immoo yeroo itti bonni dheeratuu fi yeroo tokko tokko rakkooleewwan uumamaatiinis ta'e namtolcheedha yeroo itti hir'atan ni argina. Harri laangannoo hir'atee beekaa? Harri laangannoo guddaa hidhateen beeku. Ka hidhatee siriyyuu gogee jedhanii sodaatamaatiin ture hara abjaataati. Hara abjaataallee harkuma namaatitu akkas godhaatiin ture. Misooma qarqara hara dambalii irra jiruuni lagni bulbulaa akka itti yaane gossani. Achumatti bishaan succiteetiin ture. Ministeera jijjiiramaa fi bosonaa yeroo dhaabatetti akka tasaatee ministeerri sunis obboleessuma kiyya ture. Jalaayyuu qaamoleen adda addaa yeroo hedduu ofirra qabsaa'aatiin turre warra paarlamaa yeroo yaadigisan illee paarlamaa koree dhaabbii jaha innee harri abjaataa gogaa jira nu dhaqqabaa jedhaatiin turre jalaa iyyaansa yeroo hedduu taasifameen hojii misoomaa lafarratti hojjetamuun illee wal qabatee lanni guulee maraallee waan baay'inaan yaa'uu fi gara guddaa ammoo dubbiin qara bishaan hara dambalii irra cufameetiin ture suni akka banamu ta'ee bulbulaan bonaa ganna yaa'a. Bulbulaan bonaa ganna yaa'uu isaatiin harti qara guddeetiin jette goguuf deemaatiin turte abjaataani hadha cambalaqee bakka qurxummii illee irraa argatan qara allaattiin bakka irraa baddeetiin baqattee gara biyya ambaa deemteetiin turte gara naannoo lixa kibbaa fi lixa Afrikaatiin badaatiin turte Awurooppaa irraa godaanaa dhufti. Asii deemtee gara biraa deemte. Asii gara Keeniyaa deemte. Hadha immoo hara abjaataa san yeroo biraa yeroo fudhattanii dhaquu hin dandeettanii allaattiin garmalee irratti wal horeera. Harri shaallaa akkasii iddoola hedduutu jira hara shaallaa keessa achitti horanii achi ammoo nyaata barbaadaa fi bakka gara abjaataa kanas asiin deemanii jalaa naannoon kun kennaa adda addaatiin ka tokko qabu tokko hin qabu. Amma wanni barriin qeerransaa lamatu iyyuu jedhan kun gurraachaa kun adii isuma waliin makamee jedhan. Amma uffanni kun kanneen irra ka bareeduuf halluu adda addaati. Amma hara kanneen keessatti ka jiru halluuwwan adda addaa argata. Bishaan danfaatu jira abbaa jedhaniitiin hara shaallaa qarqara irratti kunni harri shaallaa kanaan beekama harri laangannoo akkuma isin jedhe bishaan midhaaginna isaatiin hojiiwwan adda addaa qarqara kanaatti hojii misoomaatiif hojii investimentiitiif illee haala mijaa'aa qaba. Garuuyyuu kana caalaayyuu misoomuutu qabaata. Ololli adda addaa akkuma fuulleen kun rakkoo qabuutitti irratti odeessanii jidduun nu jala qabbanaa'ee ture. Sunillee olola amma warri gara miidiyaatiin illee hojiin guddaa irratti hojjetamuu qaba. Dhugaan jirtu ammoo kama amma simaari kun naannoon isaa naannoo nagaa naannoo ammoo yoo daawwataa illee dhufaniitiin jedhani halkanii guyyaa namni akkuma barbaadetti irratti bashannanuu danda'u. Mee akkuma dudduuba keenyatti arginu hara laangannoo irratti allaattonni argamanii maaliif wanto soorata isaan sooratantu hara kana keessatti hin argamne moo allaattonni maaliif asirratti hin qubanne? Allaattiin qurxummii sooratti. Wanni sun naafuyyuu gaafi qurxummiin garuuyyuu asiillee jira shaallaa illee jira. Amma garasitti mi'aan soogiddaa illee jira. Nama mi'aa soogiddaa san gara guddaa kun amma waan gara kiyyaan nama mudatu. Achirraa kaafee ammoo qorannoo bifa saniin gaafii ammatti kaafteef illee deebiin qorannoon laatamuu qaba. Asitti akkuma jette qarqararraa darbee daakiyyeen argita. Roophii cinaa jabariisaa saniin roophii argita. Roophiin ammoo gara guddaa hara dambalii irratti qarqara isaarra baay'inaan argama. Isarraa kaafee allaattiin gara guddaa kan itti mul'atu hara abjaataa irratti. Inni lammaffaa ammoo hara shaallaati. Maraa caalaa ammoo allaattiin baay'inaan bishaan ol guutee kan argitu hara cidduu waan akka kiree wayiiti haruma shaallaa irraa ciddeetiin kibba hara shaallaa jirti. Achi hara san keessatti nyaata pirootiinii ta'u kan amma yoo gara yoo namni koroppilaan wannaan
deemeetiin jedhe achitti deemee nyaataaf ta'u pirootiinii adda addaa ta'u achi keessa argatanillee achitti hara baay'ee mana allaattii baay'ee argatta. Hara aanaa shaallaa keessa hara cidduu irratti allaattiiwwan baay'ee hedduutu jira. Garuu kan akkuma jette asirratti baay'inaan allaattiin argitu. Gara tokkoon ammoo sochiin namaallee baay'inaan asitti hara kana qarqara isaa irratti baay'ata. Kun illee haga tokko qooda qabaachuu mala jedhee yaada. Kun ammoo waan qorannoo deebisu ta'a. Mee oomishaa fi oomishtummaan naannoo kanatti heddummaatan keessattuu immoo haalli teessuma isaatiin wal qabate oomisha maaliitiifadha kan ta'uu danda'u naannawaa kana irratti fakkeenyaaf keessumaayyuu qaamoliiwwan investi gochuu barbaadan gama hara laangannoo dhufuu barbaadanii wal qabate mee maaltu ta'uu danda'a naannawaa kanaatitti keessattuu naannawaa hara kanaatitti? Akka nageellee arsiititti wannumti hin taane hin jiru. Qilleensi aanaa nageellee arsii badda daree fi gammoojjii of keessaa qaba. Naannoo gammoojjiititti xaafiillee darbee qamadiin illee inuma faca'a irra caalaa ammoo boqqolla yeroo garii caamni jalaa balleessa malee boqqolla naannoo amma harootaa kanneetti boqqollaa xaafiinis hin ta'a. Wanni marguunuma marga rooba hanqina roobaatitu naannoo qarqara harootaa kanatti waan akkasiiti. Achi sittee naannoo jiddu galeessaa marxoo sanitti naannoo magaalaa Nageellee irraa qabee haga hunda gaara leephisiitti dhiyaatutti qamadii irra caalaa isaa qamadii kun boqqollaa xaafii wannumti facaafti martinuu numa marga gara baddaa wasitti ammoo kun boqqollaan illee garbuun illee kuduraaf muduraan gosa adda addaa dinnichaan illee beekama naannoon kun naannoon Nageellee Arsiitii fi Shaashamannee dinnichaan beekama. Amma ammoo namni balgii kanallee badheessa facaasee galii bareedaa irraa argachuutti jira. Amma akka duraa bona ganna qofa eeganii facaasuu miti. Bona gannaayyuu namni irra fayyadamuutti jira. Sochii bareedaatu jira. Kallattii callaa adda addaa argachuuf waggaa eeguu duuntaan yeroo adda addaa amma gama mootummaatiin illee bishaan cimsanii illee akka itti fayyadaman inni himama. Sunillee akkuma jiru ta'ee irra caalaan isaa ammoo badheessummaan naannoo kanaatu matammaa isaatu si'a lamaa akka namni oomishee callaa argatu hin taasisa. Naannoon kun boloqqeef illee hin ta'a. Egaa harri laangannoo akkuma dudduuba keenyatti argaa jirru hara guddaadha. Yoo xiqqaate lafa hektaara guddaadha kan inni qabateetoo jiru. Kanaan wal qabatee immoo naannawaa kanaatitti daraan qonnaan bulaan hara kanarraa fayyadamee oomishaa fi oomishtummaa isaa keessattuu gama haruma kana keessatti qurxummii horsiisuudhaa fi karaa waan harri kun tajaajiluu danda'uun wal qabatee tajaajiloonni inni kanaan dura kennaa ture jira ummatichaaf. Ammaayyuu hin jira keessattuu yeroo sooma kiristaanaa qurxummii hedduu asii fudhatamee haga Finfinneetitti illee geeffama. Qurxummii hin qaba. Qurxummiin waan uummanni irraa fayyadamu. Jallisiin illee qarqara lagoota asii yaa'an laga hedduutu amma jabariisaa kanaan gadi gara laga kana kibbaa fi kibba bahaatii fi gara bahaatiin laga hedduutuyyuu gara hara laangannootii yaa waan ta'eef qarqara hara laangannoo kana jallisiin baay'inaan jira. Keessayyuu ija bariisaa kanaa fi ija kibba hara laangannoo jallisiiwwan hedduutu jira. Yeroo dur mootummaa durii Haile Sillaasee irraa iyyuu qabee jallisiin akka jiru beekama. Yeroo dargii illee waldaa adda addaa irratti gurmeessaniitiin kuduraaf muduraa oomishamaa ture. Amma immoo bal'inaan waldeenni kuduraaf muduraa oomishu jallisiidhaan qamadii illee amma qamadii boneetiin illee hojii hojjetamutu jira qarqara hara kanaatitti. Bishaan hara kanaatti hunduuntaan lagoota hara kanatti yaa'anii laga hedduutti yaa jenneerra daangaa isaa qarqara isaa irratti waan hojii akkasiitti hojjetamu. Mee akka waliigalaatti gara sirna amma jiru kanatti yoon isin deebisu keessattuu harri qarqara hara kanaatitti sinkomandoon jila gaggeeffachaa jira. Mee dudduubatti deebisee yoo isin kaasu jila kanaan wal qabate keessattuu sirnoota gadaatiin wal qabsiisee sirnoonni kaleessa darban sirnoonni gadaa kun akka inni hin gaggeeffanne Oromoon jila isaa akka inni hin jilanne wal harkaa fuudhinsaa sirnoota gadaa kanaan wal qabate keessattuu dabarsa baallitiin akkanaan hawaasni gosti hundi
har'a asitti kan argame sinkoo mandoon jila haa qabaatu malee Oromoon gosa hundaa maccarraa tuulamarraa obboloonni sinkoo mandoo hundi as jiran. Kaleessa sirnoonni kaleessa darban kanan eeyyamne mee haala kaleessa darbe keessatti halli jilli sinkoo mandootti jilachaa ture naannawaa kanatti jila gaggeessaa ture bifa har'aa kanaan. Bareeda. Dubbiin jabduun dubbii amma kaafte kan namni waa irraa dhalata. Namummaa qaba. Anummaa nama ta'ee dhalachuu kiyyaa haadha abbaa kiyyaa irraa dhalata. Haati kiyyaa abbaan kiyyaa gosa qabaatanii hortee qabaatan. Uummanni Oromoo seera isaa yeroo hedduu akkuma addunyaatitti iyyuu uummata amma yeroo kutaa sadarkaa tokkoffaa irraa qabnee keessaa sadarkaa lammaffaa irratti isin martinuu yeroo barannu keessattuu yeroo kennatti wanti barannu waa'ee qaroomina biyyoota Eeshiyaa Minispoota maalii jaati baranna waa'ee qe'ee kennaa hin beekne uduu qe'ee kennan beekne waa'ee seenaa kennaa hin beekne sirni gadaa sirna dimokiraasii hin beekamu amma dimokiraasiin Giriik irraa dhufe jedhameetiin odeeffama ta'uu illee hin danda'a garuu uummanni Oromoo durumaanuyyuu sirna gadaa jechuun sirna ittiin wal hoogganu sirna bulchiinsaati. Sirna cinaa tokkoon ammoo dhimma amantaatiin illee waan wal qabataa qaba. Suni mata duree of danda'e. Uummanni kun yeroo lammaffaaf gara madda walaabuutitti wal ga'ee Arsii Tuulama gosa sanii uduu hin jenne bakka sanitti dacha'aniitiin seera tumatan. Seerri tumataniitiin jedhan suni seera ittiin wal bulchan tumataniitiin jedhan. Seera ittiin wal bulchan sani qabataniitiin bakka bakkatti dhaddacha galan. Amma kun dhaddacha guutaati. Arsiin dhaddacha 20 qaba. Akkasi koomandootitti. Dhaddachi 11 waa beekama. Amma yeroo durii sirna Haile Sillaasee keessatti namoo kan addaan qooduuf jecha fakkeenyaaf ati abbama tokkocharraa dhalte haadha illee taate kun ilma haadha ibaluuti kun haadha ilma ibaluuti jedhan yoo taane ammoo teessuma lafaatiin addaan qoodan fakkeenyaaf an amma gaaraa olitti dhaladhe kun nama gaaraati kun nama gammoojjiiti jedhanii addaan qoodan amma uummanni Arsii kawaa beekama jiru akkuma Arsiin taaneetitti yeroo baay'ee namni dubbata amma yeroo miidiyaa irratti dayyuu darbu aadaa Arsii jedhanii ka Arsii lamaanii mul'isan aadaa Baalee jedhani Baalee lafaan malee uummatuma yoo gosti tokko amma Arsii keessattuu gosa adda addaati jira sheedamni yoo gamana jiraate sheedamni waa beekaman jira sheedamni yoo nageelleen jiraate yookiin qoomaa yoo ajiraat weegee yoo kofaleen jiraat weegeen Adaamii Tulluu jira. Kun immoo qabatama maqaa amma dhaaru kunneen maqaa qabatamaan jiru. Weegeen godina Shawaa Bahaa keessa jiruu fi weegeen godina Arsii Lixaa keessa jiru tokko jira. Isaayyuu miti kibba keessatti naannoo Hadiyyaatitti uummata afaan isaa jala turtiin jala dagatu malee gosa achi jirutu jira. Gosti martinuu gosti gamana jiru kibba keessan jira. Gabaabamatti uummata kana isa dadhabsiisuuf tokkoffaa lafa isaa addaan qoqqoodanii akkanaati kun akkanaati. Maaliif tokkummaa yoo jiraate dhiibbaa inni fiduu danda'u. Mirga ofiitiif qabsaa'uu haa ta'u. Dinagdee hojjechuu haa ta'u. Amma tokkummaa uummata kana addaan qoqqoodanii kaan achi lagaan addaan qooduu balbalaan gosaan addaan qooduu wanni akkasii suni yoo uummanni kun tokkocha ta'e waan barbaadan sani irraa argachuu raawwachuu rakkoo anshokorri bifa ofiitiif duutii jedhan anshokorri bifa ofiitiif duutii wanti jedhaniif baallii bareeda qabdi garaa ofii yoo banteetiin jette hin bareeddi baallii san irraa argachuuf ari'anii ajjeesanii jechuudha uummanni kun wanti masaanuu itti baay'attuuf qabeenyuma isaati. Ummatuma bareeda kana lafa bareedduu tana fokkataa fakkeessanii illee haalitti aadaa bareedaa inni qabu hayyummaa inni qabu qaroomina inni qabu kana hunda yoo danda'ame ka ofii taasifachuu yoo ta'uu baateetiin jedhe isa akkuma fokkataa wayii ta'ee taasisu kana kanatu ture amma gara addaatti too deemneetiin jenne kanarraa ka'ee ummanni kun akka waliin geenne dhiibbaa adda addaatti raawwatame tokkoffaa badhinni lafa isaatiillee bakka bakka ta'a waan ta'eef kanaafi ummanni kun dhaloonni amma jiru kun yaa'a wanti deemsifaniif seera kanaan dura tumameetiin jedhe wanni yeroo wajjin deemne hoo jiraate fooyyessuuf yoo seera sanillee ka jirullee beeksisuuf taan ammoo ka cimuu qabullee cimsuuf dhaloonni illee akka irraa hubatu taasisuuf yaa'iin
jiilli kun amma dhaddacha guutaa keessatti adeemsifame dhaddacha 20 keessaa dhaddacha amma fuullee kana dhaddacha guutaa jedhama. Dhaddacha guutaa malkaa Laangannoo hara Laangannoo irratti adeemsifamaatiin jira. Kanaaf jiilli kun akka asitti ka qophaa'eetiin jiruu fi jilli kun yeroo gaggeeffamaa ture bara kanaaf bifa kanaan gaggeeffame moo duras gaggeeffamaa ture Laangannoo irratti? Dur Laangannoo irratti kanaan dura turre. Caffaa guutaa jedhaniitiin bakka aanaa Shaashamannee keessa achitti yaa'aa akka adeemsifamaa turani gara waggaa 50-60 duratti akka ture baallii fa'aa wal harkaa fuudhuuf akkasi dhaddacha naannoo kana dhaddacha guutaatitti akkasi koomandootitti garuu yeroo tokko dhaddacha odaa roobaatitti yaadameera. Inni amma cimee itti deeme inni kun kama jalqabaati. Amma yeroo duri murteeffatee asi bifa kana adeemsifamu isaa dhaddacha ofiititti bakka bakkatti adeemsifamaatu tureera. Innumtuu ammoo jalaa dadhabeera. Amma ammoo dhaddachoonni hundumtuu akka cimaniitiin jedhan. Booda ammoo odaa roobaatitti deemee yaani kun achitti cimee wanni irraa haftellee achitti fooyyessanii cimsanii baasuuf bifa saniin karoorfameeti yaani kun asitti taasifameef. Mee gaarra egaa bifa ho'aa ta'een keessattuu akkuma sila kaase Oromoon sinkoomandoo jila haa qabaatu walitti dhufee jila haa jilatu malee Oromoon kutaa hundaa gosti obboloonni Oromoo sinkoomandoo cufte asii argamanii bifa ho'aa ta'ee fi dilbii fi dilaan namni ba'ee asitti har'a jilatamaa oolee jira. Jilli kun immoo burullee itti fufa. Jilli kun akka sinkoomandootti jila guddaa fi jila irraa addunyaatti beeksifamuudhaaf hojjetamaa jirudha. Kanaan wal qabsiisee mee gara dhumaati irratti akkuma dhaamsaatti wal qabatee waan jila kaleessa turee fi waan har'a jiru kana akka dhaamsaattis akka yaadatettis dhumarratti. Amma wanti guddoon qalanneen sonaa miti sonni mana keessaa jedhama. Amma horii adda kun ogumaata fidaniiranii bire. Qaluun wannaa miti. Argatanii qaluu waan tokko. Horii qalansa ammoo seeraan itti fayyadamuun waan tokko. Kanaaf amma tokkoffaa uummanni kun argee wal baree maalummaa ofii beekee nagaa ofii labsatee bifa saniin deemuun bu'aa tokko. Duuba ofillee wanni kun dhaloonni lafaa dhufuun illee waan kanarraa baratee wayyooma baratee safuu baratee kan wayyeeffachuu qabu wayyeeffatee wayyeef fakkeenyaaf soddaan wayya dhaltiin wayyu ilaanshoon wayyu fardi sangaa wayyu wanni safuu ta'uu qabullee waan dalaguu hin qabne safuu jenne waan dalaguu hin qabne akka namni qusatu fakkeenyaaf mancaatii bosona mancaasuu sirriin ta'u busaa ajjeesanii isaan uffaayanii ittiin geeraruun illee sirrii akka hin taane adda kana irratti labsama jenneetiin eenna maaliif busaan ajjeesanii jechuu irra daawwatatu irra qorsooma qaba. Namni amma waan akkas akkasii kanallee midhaaginnuma isaa amma fakkeenyaaf busaa ajjeeftee yookiin nama ajjeeftee nama kanaan durfamaa miti ajjeeftee keessayyuu masaanuu kiyya jettee yoo ajjeefteetiin jette qondaala jedhamteetiin ittiin geeraram tosii kennamu. Suni amma nama ajjeesuun illee sirrii miti. Jameetiin hafeera. Amma ol'aanii wal qoodanii wal ajjeesuun sun illee sirrii miti. Sun amma guddaa waan nama yaachisaati miti. Busaa kan amma immoo darbee dhadhoolli isaa hafne. Dhadhoolli isaa akka hafne wanna taasisu keessa akka dhaamsaatti wanta an dabarsu maali? Wanna akka hafne taasisu keessa yoo jiilli adda addaa jiraatu sirni adda addaa ayyaanni adda addaa jiraatu warri yakkasan raawwatu iddoon laatamee fi gogaasa uffateetiin geerara uummata footu kan maan biraallee hin onne argataa jechuu busaa ajjeesuu irratti. Kanaaf miidiyaan illee kanarra hojii badhaa akka hojjettan hin barbaadama. Isinis dhuftanii sagantaa akkanaa bareedaa hojjechuu keessaniif galata guddaa qabdanii badhaa jechuu barbaada. Isin wajjin yeroo lammaffaati. Waan nama dinqaa immoo yeroo jalqabaallee si haan ta'in malee bakkuma Qilee Ashalamoo kanarratti guyyaa irreechaa wal geenne irreechi barii torbee irreecha Finfinneetiin booda Bishooftuutiin booda torbaan isaa asirratti irreeffatama. Guyyaa san kaasitti wal argineetiin jenne kunillee gara tokkoon irreecha naannoo Laangannootti adeemsifamu bara baraan Oromoon bakka jirtu yaatee irra nu hirmaatti jedhee abdii qaba. Kan biraa ammoo warri adda asitti amma goobana hoolaa illee dabalatee manguddoonni keenya hayyoonni keenya hooggantoonni sabaa asitti argamuun isaanii ulfina guddaa nuuf kenneera. Isaanis bakkuma jiranitti amma isaan tokkochaa miti
hawaasa bakka bu'e santu isaan bakka bu'an iddoo kana argameera jechuudha. Dhaamsi isaa akkas. Kibbarraallee warri dhufaniitiin adda cidha kanarra hirmaatan jiranii guyyaa boruullee dhufanii labsii labsamurraa walirraallee wanti baratanillee jiraata jee yaada. Kanuma wanti an jechuu barbaadu ulfaadha. Ulfaadha galatooma yeroo keessan irraa fudhattanii waa hedduu irraa nu kaastanii keessattuu dhaggeeffattoota keenya waan geessaniif ulfaadha isin hin jenna. Isinillee ulfaadha. Jillis jila milkii isin haa ta'u jenna. Nu maraafu. Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN qophii waarii JMN egaa waan hedduu akka irraa barattanii fi keessumaayyuu waa'ee hara laangannootiin wal qabate waa hedduu irraa nuuf kaasaniiti kan isaan jiranii keessumattuu immoo naannawaa hara laangannoo irratti gama investimentiin wal qabatee harri laangannoo waa hedduudhaaf qophii akka ta'ee fi keessumattuu immoo Arsii Lixaa iddoon harri laangannoo keessatti argamu iddoo oomishaa fi oomishtummaa garaagaraatiif ta'uu fi naannawaa qarqara hara laangannoo irrattis waa hedduun akka hojjetamuu fi hawwata turizimii guddaa ta'ee kana booda galii turizimii biyyattii illee dabaluu akka danda'u waa hedduun nuuf dhaamaniiti kan isaan jiranii egaa qophiin keenya isaan waliin har'aaf qabanne subaratti kan goolabamu ta'a. Qophicha qopheessuun isin waliin turtii kan godhe ani Rabbiraa Leenjisaati hanga xumura qophiitti waan nu waliin taataniif ulfaadhaa jechaa qophiileewwan piraayimii irraa hafan waliin turtii gaarii.